Filannoo USA bara kanaan Joo Baayiden pirezidaantummaa Ameerikaa bara kanaa injifatan. Filannoo bara kanaas kan adda godhu erga bara 1990mootaa kaasee Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa bara filannoo tokko qofaa mo'ate akka ta'u taasiseera. Haati warraan Joo Baayiden giifti dureen haaraa USA eenyu? Haati warraan Joo Baayiden bara 1990moota keessa afaan Ingilizii barsiisaa turan. Kanaaf kan biroo bal'inaan oduu keenya keessatti qabannee jirra nu hordofaa. Filannoo USA 2020 Joo Baayiden pirezidaantummaa Ameerikaa bara kanaa injifatan. Joo Baayiden filannoo guyyoota darban gaggeeffamaa tureen Doonaald Tiraamp mo'achuun pirezidaantii Ameerikaa itti aanu ta'uuf filataman. BBC'n akka gabaasetti Baayiden isteetiiwwan dorgommii cimaan keessatti adeemaa ture keessaa Peensilveeniyaatti mo'achuun sagalee mo'ichaaf isa barbaachisu 270 ol darbuun Waayit Haawus galuuf mo'achuusaa mirkaneeffateera. Bu'aan filannoo kunis erga bara 1990mootaas Tiraampiin pirezidaantii Ameerikaa bara filannoo tokkicha qofaa biyya hooggane taasiseera. Amma Joon Baayiden Waayit Haawus bakka bara Baaraak Obaamaa itti aanaa pirezidaantii ta'uun waggoota 8 itti tajaajilanitti deebi'aniiru. Baayiden umurii waggaa 78 seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantii dulloomaa ta'a. Kanaanis nama duraan riikardii qabate Tiraampiin kan waggaa 74 injifachuuni. Haati warraa Joo Baayiden giifti dureen haaraa USA eenyu? Haadha warraa pirezidaantii haaraa USA kan ta'an Jiil Baayiden bara 1990moota keessa barnoota afaan Ingilizii barsiisaa turan. Jiil Jaakobs haati warraa Joo Baayiden USA Steetii Niiw Jeersii keessatti waxabajjii bara 1951 dhalatte. Osoo Joo Baayiden itti hin heerumin duras taphataa kubbaa miilaa kolleejjii duraanii kan ta'e Biil Isteevansitti heerumtee turte. Joo Baayiden ammoo haadha warraa fi intala isaa waggaa tokko balaa konkolaataatiin bara 1972tti dhabe. Ijoolleen isaa dhiiraa lama Be'uu fi Hantar balaa sanarraa hafan. Jiil bara 1975tti karaa obboleessa ishee Joo Baayideniin wal barte. Yeroo sanattis isheen kolleejjii keessa kan turte yoo ta'u Baayiden ammoo seeneetara turan. Boodas bara 1977 keessa Niiwuyoork keessatti wal fuudhan. Jiil Baayiden kan umuriin 69 baroota dheeraaf barsiisummaan dabarsite. Isheenis digirii jalqabaa fi lammaffaa yookaan maastersii 2 qabdi. Akkasumas bara 2007tti yuunivarsiitii Deelwaarditti dooktarummaan eebbifamtee jirti. Bara 2012 keessa ammoo kitaaba daa'immanii Don't Forget God Bless Our Troops jedhuu fi muuxannoo intala lakkaa'uu isaanii maatii loltuu irraa bu'uureffate maxxansaniiru. Akkasumas Jiil duula filadhaa abbaa warraa ishee bara 2020 taasisan deeggartuu isa cimtuu turte. Isheenis isa waliin qophiiwwan irratti hirmaachaa fi maallaqa walitti qabaa turte.